abduu kamaan jette ati faate gaafa ji'a sadii yookaan gaafa ji'a afurii abbaarraa ulfoofteen beektu jette. Neefi yookaan abbaarraa ulfoofte wallaahu dandeetti. Koyeetiin keessa waggaa 10 taa'ee galee jechuudha. Koyeetii akkasitti diqqaa guddaan keessa maraatu san keessa waggaa 10 taa'ee galee. Ayyoon tiyya abbaan kiyya achi jiraatanii keenyatti. Of danda'eeti sammuu kan koo jechuudha. Gatii kana ta'eefi isinni of danda'a. Zin jirtee akkanumaan gisee na dhiba bara. Wallahi na dhibaan baay'ee na dhiba. Ta'usoo harma akkaatu hin quusinii haadhaaf abbaa biraa baatee dhiiraa godhe immoo kabultutu anaan ammoo asirra dhuftee waa jirti. I'm so sorry wallah. Kanaaf waa baay'eellee haasa'uun barbaadanii isinii akka barbaaddanii haasa'uu dandeettanii akka barbaaddanii qaa'uu dandeettanii bitaan korii mirgaan koriiti dhiirri harargee ummata jaalalaati jechuudha. Ummata yoo si jaalate gasi dhiisuu hin deemne ummata yoo si qabate gadi si hin dhiifne jechuudha. Kanaafuyyuu naa ta'uu baatus na baasuu baatus ani maal akka ta'e jireenya kan koo anumatu beeka. Garuu waan baruutti qaanfattan tokko waan baruutti saalfattan tokko osoo namaan jechuu baattanii keessattuu ijoolleen shamarranii haasa'uu baattanii ana baay'ee natti tola. Hin beektan yookaan jaalallee ta'uu dandeenya yookaan abbaa manaa fi haadha manaa warra bultii walii jaalatu ta'uu dandeenya yookaan ammoo obbolummaa rabbii gidduu keenya jiraachuu dandeetti. Ilmi namaa kun waa baay'ee irraa walitti dhufa. Waa baay'eedhaan walitti dhufa ilmi namaa. Gatii kana ta'e waan baruutti qaanfattan tokko waan irraa hin beekne tokko ba'alla akka argitanii haasa'ina. Maqaa arsii dhayattee sabboontuu arsii akkasii sabboontuu arsii shaashee sabboontuu arsii akkasii. Maqaa arsii nyaatte naan jette ofii kan keeti garuu maqaa arsii dhayattee gizee dhiirarra eegsii keettee yookaan ammoo deemtee dhiira akkasii soqaa akkas taate yeroo jettu ati maqaa arsii dhadhaa dibaartaan mee of laali dhaabadhooti. Rakkoon qaban kakiyyaa rakkoon qabu haati. Yoo qullaallee deeme azaaba naa waliin hin galtu jeenata naa waliin hin galtu. Uffadhus dhabus jechuudha. Garuu ammoo hin jiraa miti. Laali mee kama hundaafuu laalladhaa. Laalladhaa gadi qabaate. Maqaa arsii dhattee maqaa kutaa takkaa dhayattee yeroo waa jettu si haa dabbaru si mataa furtee jechuudha. Ka dhiiraallee jechuudha. Kanaaf deebiillee isin deebisuun barbaanne. Anammoo dubartoonni takka as jala maqaa kutaa dhayattee tingise sabboontu meexxe sadii yoo jettee maaliin akkasitti akka hagam akkas ta'e maaliin akkasitti hagam ta'e maaliin yoon akkasii sun akkam maaliyaati. Hin qaanfattu yeroo as jalatti wanta akkasii jettee barreessitee na gaafattu. Kanaaf kan baay'eellee haasa'uu hin barbaanne bifa malee narraa ta'a. Dubaay jettee Dubaay irraan achirraan akkas taate. Dubaay mee maaliif akka dhaqe beektaa? Xiyyaara achiin na gore anatu Dubaay dhaqee. Dhimma kiyyatu dhimma Dubaay irraan Kaayiroo dhufu ta'e. Hin beektu bara. Wallahi hin beektu. Teebilii xiyyaara keessaa gizee shaayii kennanii buna kennanii nyaata kennanii xiyyaara keessatti teebilii sana akka gad deebisanii ol deebisanii hin beekne Dubaay dhattee Dubaay irraan achi dhufte maali qe'ee abbaa kan keetiiti ani qe'ee abbaa kan keetii seeta ka balbala abbeetiirra dhufee balbala nama biroo dhaqaatu. Akkamitti yaaddaati? Dubaay fi Itoophiyaan sa'a yoo xiqqaate sa'aatii 4 walirraa deemsifti. Akkasuma Kaayiroo fi Dubaay illee sa'aatii 4 walirraa deemsifti jechuudha. Abbaa kan keetii si fakkaate moo oorruu abbaa keetii dhiitaa gadi baatee ol deebitu si fakkaate? Achirraan achi dhattee dhiira soqaa achirraan achi dhattee. Haya bataffoo. Nama dhiba wallahi na dhibaana.
قتلت دينارا كريستي إلى فوتي منك تنقل الطيران أنا واجدت قتلت درهما كريستي إلى منك تنقل الطيران أنا واجدت أنا هو ما نتنقل كاتبرو أنا هذه لا برديرة الرجل في سنين جت في سنين برديرة قالوا أمو واني نتك أقامتو كيو جراته ما قاهي أنا ما وريرسنا تبا في رياضو ما قاهوتيني لما وريرسنا بيتني راولا واني سنرا بيتن تقنجب لما ستوفتنا أمو وانكو بانكامي يجو أكستاته أداته ديمته براته واني نانو جنن قبضان قروي سننقاو قافة توبلا جوسان وغي براته تفعل تاته أكستاته لفيد وما إحاسوته وما إقاتن بقوا سنجران إنجي جيرا ماجين أيرا ما بقوا سنجر أولي تكوان ما سنرى أرجتان تكنجو أرجتاني أولي ما تكسي وان ما سنرى أرجتاني وان ما مقار سنيا انتك سنجر أنا كون كوتي جاتشو أكا كان كيتي ميبي يو إيران مانا كنيسيا إيرا فور إيغالوني أبي مقار سنيا چو دندا Yoo Itoophiyaa irraa ka'ee Kaayiroo dhufe dhiira Harargeetti heerumuuf maqaa arsii nyaachuu danda'a akka kan keetitti. Yoo dhiira gabbaruu dhabe akka kan keetiin maqaa arsii nyaachuu danda'a sookee. Argitee yoo dhiira birrii nyaachisuu baadhee akka kan keetiin maqaa arsii nyaachuu danda'a. Itti dhiisiin nama mataa quursii wajjin itti hima malee nam tokko yeroo tokkotti manga haadha. Walla haadha fabbaa hiyyaa bakka bu'u arsii guutuu bakka bu'u miti jechuudha. Obboleetti kiyyaayyu bakka bu'u. Yakka tokko yoo hojjedhe ofuma kiyyaa itti gaafadha ofuma kiyyaa itti gaafatamaa jechuudha. Kanaafiyyuu bakka isin hin nyaanne hooqatina hiixattanii jettee micciiramtee bakka isin nyaanne hooqatanii dalagadhu hojjetadhu. Hiree kiyya bakka jirtu anatu beeka. Qalbii kiyyas jaallatiyas bakka jirtu anatu beeka. Ati wayii natti hin mul'ifti, ati wayii natti hin agarsiiftu. Mee isinummaan of ta'aa jiraadha. Wallahi dhugaa isin hin jedha bara. Osoo anatti quba qabdu bakka maal jette ati faatee gaafa ji'a sadii yookaan gaafa ji'a afurii abbaarraa ulfoofte hin beektu jettu. Neefi yookaan abbaarraa ulfoofte wallaahu dandeetti. An koyeetiin keessa waggaa 10 taa'ee galee jechuudha. Koyeetii akkasitti diqqaa guddaan keessa maraatu san keessa waggaa 10 taa'ee galee. Ayyoon tiyya abbaan kiyya achi jiraatanii keenyatti. Of danda'eetu sammuu kan koo jechuudha. Gatii kana ta'eefi isinlee of danda'a. Isin of qabaa jiraata. Kan kiyyaa rakkoon qabu. Kanuma isiniin jedha jabaadha. Hojii keessan dalagadha dhimma kiyya dhiisaati. Akkasii saatii ati jabaadhu warri ammoo namaa beektan warri ammoo warra jettan ulfaadhaa isiniin jedha galatooma. Kan arrabsitellee galatoomi. Kan afaarsitellee galatoomi. Kana gochuun dandeessa. Kasi faarfeesu homaa sirraa hir'isu, kasi arrabsu homaa sirraa hir'isu. Ati bakkuma san jirta haga kalee geettu hadha hin hanqattu, haga hadha geettu boru hin hanqattu. Uummata akka qilleensi asiin bahee asiin seenee asiin bahuu malee gatiin hin jiru. Hamzaa yoo ta'e heerumte inni ilma Oromoo isiin intala Oromoo. Maaltu Hamzaa irraa hir'ate yoo Hamza heerumte? Ka Hamza heerumuuf karoora qabdullee lammata itti heerumta rakkoo miti. Itti heerumuu san isin namni kun dabalamuu barbaadda yoo jiraattan shanaffaa ja'affaa rakkoon qabu riskii tantee nyaattee jiraatta waan ta'eef jechuudha. Inni si horachuu danda'e bahaan inni si horachuu danda'e taanaan inni danda'ee si horata taanaan jechuudha. Jaaffaallee itti heerumi inni sammuu isaa fayyamsiise taanaan rakkoo takka hin qabu maa haga waliin jiraannu rabbitu beeka waan ta'eef. Welcome. Kanaafuu Hamza heerumuu dandeette. Suni akka karoora isaati. Garuu ammoo sammuu wareersina baalla narraa sammuu wareersina. Yoo narraa maraate homaa nafe hin argattan waan ta'eef sammuu narraa hin wareersinaan. Mataan nyaatina narraa. Yoo ma jiraate isinillee gaya.
Eh? Kuna chica si quiere ver. Shan. Bakka lubbuu yaada kee eega dabarfattee fi kijibaam namni kumaaf dhibba lamaa kun maal nu godhu maal mi'a man waa nagadaa hin jiru nama arrabsu hin jiru maal gootan asii maal feetan. Kuno taa'ee shaanuu hima jira kan waggaa meeqan Suuraa nama as jirtan kan. Kuno taa'ee shaanuu amma as jala jira miti jechuudha. Laffa'ee halkanii guyyaa namni akka taa'ee shaanaa waliin dadhabe hin jiru. Inni nu gabbayee kana san jedhee hin dubbanne simmee maal rakkata. Pesaan hin jira. Si hojjetteerti bartaa ishee koo nagaa. Dadhabee si biraalii ta'e. Maal ta'e hamsaan eessa dhaqe? Maa durbummaan ta'e gajjiddii hamsaan harka jala qabee eegaa.